immoo how to prevent yookaan immoo akkamitti cirracha kalee kana ittisnaa kan jedhu tan darbaa jechuudha. Egaa cirracha kalee akkamitti ittisnaa kana dura isinii akkuma isinii tuttuqe amma kaa akkamitti waan kanaaf wantoota nama saaxiltoota isaa kana isinitti himin ture. Kanaaf saaxiltoota isaa kana beekuun immoo maaliif fayyadaa? Ittisuudhaaf fayyadaa jechuudha. Kanaaf akkamitti ittisnaa tokkoffaa irratti dhangala'aa gahaa fudhachuu. Dhangala'aa gahaa fudhachuu. Namni tokko guyyaatti fincaan baay'atee liitira 2.5 olii fi sanaa ol yoo produce godhe gaariidha. Kanaaf bishaan liitira 2.3 haga 2.5 haga 3 fi sanaa ol akka dhugamu ni barbaadama jechuudha. Kanaaf dhangala'aa gahaa fudhachuun karaalee ittiin cirracha kalee ittiin keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni biraan hanga danda'ame nyaatota duratti hinnisan amma tokko baay'isuu dhiisuu. Especially salt. Soogidda. Dhukkuba biraatiif illee nama saaxila waan ta'eef hanga danda'ameen soogidda nyaata keenya keessaa yoo dandeenya baasuu yoo dadhabne immoo baay'ee gadi xiqqeessuu barbaachisaa jechuudha. Inni biraan nyaatota ogzaaleetiidhaan badhaadhaan an akka qoosxaa duratti jennee chokoleetii, foon diimaa maal kana hir'isuudha jechuudha. Egaa waan kanaaf nama saaxila yeroo jedhamu nyaata sawwaanuma nyaata namni saaxilama osoo hin taane namni vulnerable ta'e yookaan immoo namni dhukkuba kanaaf saaxilamaa ta'e nyaata kana yoo biha amaleeffatee yeroo baay'ee nyaata jechuudha malee qoosxaa fi foon diimaa gaafa wayii waan nyaateef qofa waan kanaaf saaxilame jechuudha. Garuu namoota kaan caala namoota saaxilamoo keessatti namoota kaan caala namoonni nyaata kana baay'inaan amaleeffatanii nyaatan carraa waan kanaan qabamu ni jira jechuudha. Inni biraan nyaatota sitireetii of keessaa qaban. Nyaatota sitireetii of keessaa qaban, nyaatota sitireetii of keessaa qaban jechuun nyaata akka burtukaanaa fi loomii baay'isuu illee wantoota kanaaf nama saaxila waan ta'eef isarree maddaama ta'e limiit gochuudha. Shanaffaan ulfaatina hir'isuudha. Akkuma dura jenne waan nama saaxilu keessaa tokko ulfaatina garmaleedha. Ulfaatina ofii sirreeffachuun illee waan kana amma tokko akka sirratu godha jechuudha. Inni biraan alkoolii baay'isuu dhiisuu wantoota kaafeenii of keessaa qaban baay'isuu dhiisuu maal kun illee waan kana akka nun qabne taasisaa jechuudha. Inni biraan yaala isaati. Yaalli dhukkuba kanaa saayizii isaati irratti hundaa'a baay'isee saayizii isaati irratti hundaa'a. Inni kun isinii baay'ee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Warra seentimeetira miilimeetira 5 gadoo ta'e cirrachi kalee kun ofii isaatiin baay'adamee waan yaadamuuf dhangala'aa gahaa akka fudhatamu gorfama. Dhangala'aa liitira 2.5 hanga 3 yoo fudhatame fincaa wajjin baay'adamee waan yaadamuuf yoo saayizii isaa seentimeetira miilimeetira 5 gadi ta'e ofumaan fincaa wajjin baay'aa waan ta'eef namni sun bishaanuma fa'aa dhangala'aa gahaa akka fudhatu gorfama. Ammas immoo qorichaan illee haalli itti qorichi ajajamu jira jechuudha. Qorichi yuureetiraasan akka diriiree qottaa'u godheetu fincaa wajjin bahu taasisuu illee jira waan ta'eef warra miilimeetira 5 gadi dhangala'aa fi qoricha santu gorfama. 5 oloo ta'e immoo sarjariidha jechuudha. Biyya keenya keessatti baay'inaan sarjariidha. Biyya biraa keessatti sarjarii malee illee yaalli hojjetamu jira jechuudha. Inni biraan xaxaa dhukkuba kanaati. Dhukkubni kun yoo otoo yaalamin hafan xaxaalee armaan gadii kana ni qabaatu jechuudha. Tokkoffaa recurrent infection. Cirrachi kalee daandii fincaanii keessa yeroo taa'u infectioniin deddeebi'ee akka dhufu ni godha jechuudha. Recurrent urinary tract infection. Infectioniin kalee isaa ta'u, infectioniin uritarii isaa ta'u, infectionii afuuffee fincaanii isaa ta'u inni kun akka deddeebi'u godha jechuudha. Inni biraan hydronephrosis yookaan immoo dhiita'uu kalee illee fida jechuudha. Waan kun odoo yaalamin ture. Inni biraan pain dhukkubbii pain. Akkuma dura isiniin jedhe sharp painii qaba waan ta'eef cirrachi kalee isa sanidha. Painiin illee hin jiraata. Dabalataan immoo dhiiguu. Akkuma duratti isiniin jedhe mallattoo isaa keessa hin jira waan ta'eef dhiiguu sun yeroo baay'ee yoo ta'u irrina dhiiga deemallee fiduu danda'a. Akkasumas immoo waan kun irra deddeebi'ee cirrachi kalee kun bakka taa'e san irra deddeebi'ee irriteet gaafa godhu fistulaarree fiduu danda'a jechuudha. Daandii fincaanii keenya fi daandiin orgaanii naannoo isaa jiru akka walitti bu'u gochuudhaan fistulaarree fiduu danda'a waan ta'eef rakkoolee kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha odoo yaalamin yoo hafne. Kanaaf kunniin xaxaawwan cirracha kaleeti. Har'a waa'ee cirracha kalee asuma irratti goolabna. Warri viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik godhaa. Mata duree itti aanu irratti hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a.